obboloonni koo ani hundi lakkaa'ee fidu isteetimentii baankiitu onnotaa tokkoon kan beeku isaa garuu kan hin beekani kan hin argee baay'een keessi koo haaree namni hilee hin jiru. Birii lamaa kan miliyoona lamaatti jechaadha. Kanaaf kun manni kun kan eewuti jechuudha. Kan hundumaa jechaadha haaleluyyaa. Waaqayyo yeroo ka'u nama kaasa malee gadi hin bu'u waaqarraa. Gabubbee naan immaa kukuniyyuu hin hafti yeroo sana. Haftee isa gubbaatti galla sabii hareetti gadi hin bu'u inni ofiyyati. As warruma asii walitti fida maleessa. Ameen. Gabbeenaan irraa wate abbaan fooqii abbaan pipileeni abbaan maalii eessa dhaqa? Gubbaa dhaqaachaadha haaleluyyaa. Kanaaf manni kanaa olii ixifii miidhagu eessa jira? Gubbas jira haaleluyyaa. Kanaaf hundumti keessan virtuaalii kan na ilaaltu illee as jitan illee waaqayyo dachaa qabeenyaadhaan hojiidhaan hafuuraan isin eebbisu ulfaadhaa akka isin eebbisu jedha. Warra waan waaqayyo isaanii kennerraati kennaa kanaan ogummaachan Injiinar Taliilaa harka keessanitti qaba ammas waaqayyo haa eebbisuutti jedhaani. Hunduma keessan waaqayyo haa eebbisu. Amma kanatti aansuudhaan yerootti keekii murruu ta'a sana fuuldura garuu raajiin al tokko waltajjiitti deebi'anii kadhannaa gabaabaa akka nuuf taasisanii. Tole kanatti aansee sagantaaleen nuti qabnu yeroo keekiif yerootti waaqayyoon waaqeffannu yerootti waaqayyoon jajannu hin qabaanna. Kanaaf amma gidduutti jechuudha kanan isin beeksisu konkolaataan lakkoobsi gabateessaa 25 karaa cufee jira. Nuuf saaqaa isiniin jechaa jiru 25 daandii cufee waan jiruufi nuuf saaqaa isiniin jedhanii jiru. Kanaaf yeroo kana jechuudha yerootti walii wajjin waaqayyoon waaqeffannu qabaanna. Boleessi keenya faarfataa guutuu shifarraa gara kanatti as kottu guutuu bakka jirtuuti gara kanatti si barbaanna. Agasitti luboonni kun waltajjiittan isin deebisaa qabaa dabalatee jechuudha keessummoota yerootti keekii murruu ta'a jechuudha. Luboota keenya kallattiidhaan gara kanatti as kottaa. Sa'aatiin keenya deddeemaa waan jiruuf nu ariifadhu naan jedhanii jiru. Kanaaf yeroo kana gara kanatti as dhuftu as kottaa gara kanatti. Ol kottaa luboonni keenya gara kanatti. Kabaanis gara kanatti kootu maatii isaa wajjini eeyyeedha. Gara walakkaa kanaatti kottu. Tole yeroo kana keekii kana murraa keekiin kun arjoomaatiin kan inni dhufee namatu nuuf arjoome jechuudha. Skylight kanaaf
Tole. Obboleessa keenya Amaanii wajjin Waaqayyoon waaqeffachaa gara sagantaa itti dabarraa gara xumuraarra jirra jechuudha. Luboota keenya iddoo isaaniitti nu deebi'aa kabajaani. Amaleedhaan naa teessisaa deebisaati. Akkuma beekamu hanganna sii qindeeffatutti dheeti. Egaa manni obboleessa keenya kabaa fidoo bifa kana fakkaatuun bareedee miidhagee dhaabbatee jira. Koreen eebba kanaaf qindeeffamanii kabaan mana kanatti dursee galuu waan qabuu fi waan qaban irraati soofaadhaa fi daayiningii ofaadha jechuudha kan isaan mana kanatti galchanii fi jiranii. Kana darbiin gara olii fi wantooti baay'een meeshaan mana kana keessa jiru hoomtuun jiru jechuudha. Egaa duwwaa ta'es akka isatti hin qorrinee fi akkuma kanaan dura gochaa turtan waan jalqabdan kana namoonni immoo ani ishee kanaan itti guutuu danda'a. Kabaadhaaf waan kanan itti dabalaa fi jettanii jechuudha. Booddee yeroo daawwattanii achitti jechuudha koreen isin gaafatan jiru isaanitti beeksisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf ishee kana kabajaatiif jaalala guddaatiin isin gaafanna. Deddeebinee isin dhamaasuudhaaf miti. Namni waanuma danda'u akka godhuuf malee isin dhamaasuuf akka hin taane akka nu hubattaniif amoo gara kanatti kottu amoon. Warra dandeenyu dhaabbanni faarfannaa. Hallelujah. Amen. Sigalateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya waa'ee gocha keetiif waa'ee oolmaa keetiif warqeefi meetiin feetu waan qabnu seelaannaaf onor kan fudhu galatarsa mee jedhan wajjiniin sigalateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya waa'ee gocha keetiif waa'ee oolmaa keetiif warqeefi meetiin feetu waan qabnu seelaannaaf onor kan fudhu galatarsa sigalateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya waa'ee gocha keetiif waa'ee oolmaa keetiif warqeefi meetiin feetu waan qabnu seelaannaaf onor kan fudhu galata dabalaa sigalateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya waa'ee gocha keetiif waa'ee oolmaa keetiif warqeefi meetiin feetu waan qabnu seelaannaaf onor ate argineerra nuuf dhagaa gargaarsa kana booddesitti malsadaan nu baasa hiyyummaa keessatti serga nu jaallatte sichis gannuneessu dhuguma taate argineerra nuuf dhagaa gargaarsa kana booddesitti malsadaan nu baasa hiyyummaa keessatti serga nu jaallatte harka olbuusaati ati galateeffami Waaqayyo Abbaa ati galateeffami yaa Waaqayyo Ilmaa ati galateeffami hafuura qulqulluu ati galateeffami yaa Waaqa hundumaan olee ati galateeffami yaa Waaqa ati galateeffami yaa Waaqayyo Abbaa ati galateeffami yaa Waaqayyo Ilmaa ati galateeffami hafuura qulqulluu ati galateeffami yaa Waaqa hundumaan olee ati galateeffami galatani qaba galatani qaba galatani qaba galatani qaba anillee qaba anillee qaba anillee qaba anillee galatani qaba
galatani qaba galatani qaba galat weddu haratin farbanna sifanna galasa ulfina makakiti bufta galata weddu haratin farbanna sifanna galasa ulfina gokiti buf galatani qaba galatani qaba galatani qaba galatani qaba ani lille qaba ani garumma ke argirani abba naftauke natiksena fiderame olene gargari sake otu bir sibayene nanno korraduto hundumana bararete kofta siagalat me farfada ulkasati garumma ke garumma natiksena fiderame olene gargari sake otu bir sibayene nanno korraduto hundumana bararete kofta siagalato Jesus garumma argirani abana sauke natiksena fidera olene gargari sake otu bir sibayene nanno korraduto hundumana bararete kofta siagalato Jesus walfarme Lampeko kesati Megama Dafka kulo nase Unde umamako Silafa nakase Sinjalat na gufta Anone ko guto Lampeko kesati Ammake uttungetume Sifani yamutiko Dafka kulo nase Unde umamako Silafa nakase me Eniko fusim Garuma ke argirani Apana tauke Natiksena fiderame Olene gargari sake Utu birer sibayene Hundumana bararete Gofta siageletu Sagale gurana ho indarbename Kindarpemi barritsi matabufe Kindarbe barrena mafgugufne Kindarbe funan sekarme ganda Kindarbe har kalman waltusat Infarsinak numal nufina Barat nufir barawlefina Nurani fil urjini bakkalsa Ilmawakatif Infarsina kanumal nufina Barat nufir barawlefina Nurani fil urjini bakkalsa Ilmawakatif Infarsina kanumal nufina Barat nufir barawlefina Nurani fil urjini bakkalsa Ilmawakatif Galatani qaba galatani qaba ani lille qaba kabalati angalatan qaba galatani qaba mesormaf senan kirare senan ke mudahini qabu era dawain ke Sakase sajari kabu madalli da bemigo seranke mudahini kabu era da wainike Sakase sajari kabu madalli da bemigo chanike kanakka kitinarga qofada kanike sirrita narge sibeka kanakka kinarga kanakka kitinarga qofada kanike sirrita narge sib barbadennabe milale jallatama kogala ulfinna kete jallatama kogala ulfinna yesus fanno harka keenya walitti buusnee ilillee guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eebbifamaa.
Obboleessa keenya faarfataa Amaanuel Ittaanaaf Deechoo akkasumas abbiitti harka keessanitti qabaa Waaqayyo sinaa eebbisuudha. Waaqayyo isaana eebbisu tarii gidduutti namoonni kennaa addaa qabatanii dhuftan yoo jiraattan carraan isinii kennaa tarii lubni nuutaa laaqanaaf nu galateeffatu waan ta'eef fixaa irra siqana lubni tarreessaa. Namni akkasii yoo jiraate tarii guyyaa eebba mana harka baasti yoo jiraattan jedheetani ayyee tole dhufaa jira kaban ayyee tole naayya tole meeshaa manaa keessatti fayyadamanii qabannee dhufnee jedhanii hamileena kennaaf yaal tokko bareechaati. Waaqayyo isaana eebbisu maatii kana eebbifama Waaqayyo kana caalaa isiniif dabalu kanatti fufee lubni keenya lubni tarreessaa qannoo pirezidaantiin sinodisii dhiyaa waggoota muraasa dura gara kanatti dhufuudhaan Waaqayyoon dhiyaanaaf nu galateeffatanii Chimbodde jechuudha gara sagantaa laaqana keenyaatti deemna gara kanatti naa kottaa luba. Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u Waaqayyo guddaa galateeffannaa waan baay'ee waan hedduu dhageenyeerraa dubbii Waaqayyootti jajjabaanneerraa dhugaa'umsa baay'ee sarganneerraa amma immoo egaa sabni kun akkasumatti akka deeman hin barbaadu jedhe gooftaanii jedhanii waa yaadaniiru. Saganaaf immoo Waaqayyoon galateeffannameen kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo araara keetu dhuman qabu tola keetu daariin qabu gaarummaa kee hundumaaf si galateeffanna. Ganama hamma yeroo kanaatti isa guddaa hojii kee akka ilaalluuf dhuga baatota baay'ee naannoo keenya jiraniin yaa gooftaa dhugaa kee akka hubannu waan nu gooteef maqaan kee waaqa lafarratti haa eebbifamu. Ammayyuu yaa gooftaa simatu ofii kee maqaa kee iddootti eeggata. Simatu yaa Waaqayyo ulfina kee eeggata. Simatu gochaa keetiin beekamta waan nurratti hojjettuun argamta. Addunyaan kana dhugaa ba'a. Isin dhuga baatuu kootii waan jetteef dhuguma nuti dhuga baatuu siif akka taanuuf wanti godhamu nurratti wanti ta'u hundinuu ulfina kee mul'isa. Mana kanaaf maatii kanaaf yaa Waaqayyo obboleessa keenyaaf maatii isaaf isa gooteef galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo maaddii kanatti akka nu dhiyaattu harka kee irra keessee eebbiftee qulqulleessitee hundumtuu yaa Waaqayyo irraa soorame yaa gooftaa ulfina kee kan itti mul'isu akka ta'uuf harka kee irra nu kaayi eebbisi qulqulleessi harka hojjetan warra itti dadhabanii hojjetan warra yeroo isaan itti dabarsan warra kan qaban irraa itti dabalan hundumaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin haa eebbifamanii isaaniinis eebbisi isa nu dhiyaate isa nyaannu hundumaa harka kee irra kaayi eebbisi maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ameen.
Tole luba keenya waaqayyo isaana eebbisu. Sagantaa kana kallattiin karaa social media buleessa keenya kabaa fido karaa Facebookii karaa YouTubeii nu deeggaraa kan jiru Naatii Pictures'idha. Naatii Pictures'iif al tokko hamilee naa kennaafi. Ulfaadhu waaqayyo si haa eebbisu. Kanattaansee egaa waanuma qabnu walii wajjin qooddanna qeen warra jaatanii yoo maallaqa guddaa dhabe dhangaa guddaa yoo dhabe iyyuu bishaaniif waan qammastan hin dhabu. Kanaaf obboleessi keenya kabaa fido waanuma inni isinii qopheesse waliin geenye waliin qooddanne jechuudha. Yeroo itti mana daawwannu hin qabaanna warri barfattanii dhuftan yeroo itti mana daawwattan hin jiraata boodarra jechuudha toora tooraatiin hin daawwattu. Suuraa yaadannoo guyyaan kun guyyaa addaati. Kanaaf boodarra jechuudha kabaadhaa wajjin suuraa yaadannoo kaatanii deemuu dandeessu. Ulfaadhaa hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa kabaan kan inni jechaa ture utuun masqala addabaabayitti qopheessee jamaa kana na bira dhaabbate utuun argee ija kootiin galateeffadhe nan gammada. Isa kanaaf immoo guyyaa biraan fuula koo dura jira. Kanaaf warri har'an argamne adaraa keessan na of kalchaa nan komatinaa walitti deebinaa isiniin jedhee jira. Kanaaf waa'ee obboleessa keenyaaf irra deebinee waaqayyoon galateeffannu. Ulfaadhaa eebbifama. Sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irratti kan goolabnu ta'a. Namoota karaa meeshaa karaa adda addaatiin nu bira dhaabbatan uffata aadaa kana kanii kabaa obboleessa keenya kabaa uwwisan akkasitti Asteerii fi kan seenaaf hamilee naa kennaaf naa galateeffadha. Akkasumas karaa adda addaa namoonni waanuma qabaniin obboleessa keenya bira dhaabbachaa turanii jiru. Isaan kana hunduma maqaa isaanii himneen finnu hunduma isaanii waaqayyo isaan eebbisu. Egaa sagantaa keenyaas irratti kan goolabnu ta'a. Jalqabaa haga xumuraatti sagantaa kana qindeessuun kan isin waliin ture Daani'el Tasfaayiti. Hundumti keessan eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha. Akkasin keessummeessattanitti gara iddoo laaqanaa deemtu jechuudha. Hayyaataaf naamusaatiin eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Iddooma keessan teessu iddooma keessan teessanii achi akkasin kaasanitti kaatu akkasin qajeelchanitti kaatu waan ta'eef akka wal keessaa hin jeeqamneef galatoomaa. Tole yaadachiisii nuti qabnu iddoon nyaata fudhatamu asumaan mana keessa saalooniidhaa fudhattanii asumatti immoo deebiitu isiniin jedhamee jira. Galatoomaa. Gara kanatti kottaa dafate kennaa qabattanii warri jirtan kun.
Askotta gara kanatti. Kaameramaan. Namoonni hin deebinaa isiniin jechaa jiru. Hin deebinaa haaluma dabareen isin qaqqabeeni. warri kennaa qabatanii jiran kun dhaabbata የምስራች ማይክሮ ፋይናንሲidha. Makkanniisaatti kan argaman jechuudha. Hamileen kennaa fi bareechaati. Waaqayyo sinaa eebbisu komfortii bareedaa kana fidaniifii jiru. Eebbifama. Obbo Sanyii tole obbo Dimaasuu sarrafeetuu fidanii dhufan isa kana jaarsa waldaa Beetel Jamoo turan jechuudha. Kanaan dura Waaqayyo isaana eebbisu itti kennatanii deeman. Tole kan isin yaadachiifnu namoonni koreen eebbaadha kan isaan naan jedhani. Namoonni qodaa mana keessaas ta'u waan dandeessan qaawwa mana keessa jiru yeroo argitanii waliin taataniis waan hir'ate ilaaltanii hankanan dhiyeessaa yoo jettan boris ta'u iftaan jechuudha. Maqaa keessan nu galmeessitu akka wal irratti baay'anneef jechuudha. Galatooma. Utuu mana daawwatiin hin deeminaa isiniin jedhanii jiru. Keessa isaa seentanii ilaaluu qabdu waan ta'eef jechuudha. Amma gamoo lammaffaatti ol baatanii daawwachuutu isin irra jiraata. Faarfattooti sooloon waltajjii irratti kottaa isinii jedhaa jira. Gabaan.
እሺ Kan udah saya kasih, ini pun apa?
DJ Farfanna Badi Masbur. Amma toora galaati. Al tokko. Ish. Así waliin dhoosinaa gaa. Esonni kotta. Kotta sinan bas. Angoo magoti. Sorti. Asik la. Jekesan, era jekesan kufa. Jekesan kufa. Suf tufne jira ulfina kabanera siwa ke suf tufne jira galata kabna wakayo galata kabna wakayo galata kabna wakayo galata kabna wakayo galata kabna.
qabanneerra si waaqessuuf dhufnee jirra ulfinna qabanneerra si waaqessuuf dhufnee jirra galata qabna waaqayyoof galata qabna 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 oh oh galata jenna 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 kuno harra jige jige garri guddaa
dhimma baasa. Kaasa jalqabaa nurraa kaasa araana waggaasa. Oole sirka jiru dhimma baasa. Dhimma baasa. Dhimma baasa. Iddoo gadhee biyyaatti si kaasa kanaatti si baasa. Barbaadeen si waamee wagee raalee tokko keessa wagee fayyisee si dhaabee kunoo. Farfatam, 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 waaqeffami gooftaa, waaqeffami Yesuus, waaqeffami, waaqeffam, waaqeffam, waaqeffam. Dawaa dhabe madaan keenya awwaalamne moggaa teenya. Olii dhufe Yesuus ogeessichi nuu kennameera qorichi. Masiyaarara Kiristoostu nuu dhufe masiyaarara lubicha kakuu haaraa. Masiyaarara jireenyatu nuuf ife masiyaarara hojuu fide waaqarra. Masiyaarara Kiristoostu nuu dhufe masiyaarara lubicha kakuu haaraa. Masiyaarara jireenyatu nuu ife masiyaarara hojuu fide waaqarra. Hin faarfanna raajii raanyaa dhugaa baana ilaalamnaa. Kabaaf kibbaan fafacaane horiitti kee qabne taane. Har'a Yesuus nu barbaade fooniif lubbuutu nu gammade. Baaf dhiyaane fafacaane horiitti kee qabne taane. Har'a wangeelli nu barbaade fooniif lubbuutu nu gammade. Masiyaarara Kiristoostu nuu dhufe masiyaarara lubicha kakuu haaraa. Masiyaarara jireenyatu nuuf ife masiyaarara hojuu fide waaqarra. Masiyaarara Kiristoostu nuu dhufe masiyaarara lubicha kakuu haaraa. Masiyaarara jireenyatu nuu ife masiyaarara hojuu fide waaqarra. Hin faarfanna raajii raanyaa dhugaa baana ilaalamnaa. Daandii jireenyaarraa bannee Omaano omerraan fanne. Nui kufe seera cabse Yesuus to dhufe aagaa labse. Daandii jireenyaarraa bannee Omaano omerraan fanne. Nui kufe seera cabse Yesuus to dhufe aagaa labse.
Masiarara Kristos tu nu dhufe Masiarara lubicha kakuhara Masiarara jireenya tu nu fife Masiarara hojuu fide waaqarra Masiarara Kristos tu nu dhufe Masiarara lubicha kakuhara Masiarara jireenya tu nu ifefe Masiarara hojuu fide waaqarra Infaarfanna Rajiranya Rugabana Illa lamna Gala jirra biya orma biyi lafa kunno morma Furin keenya nu yaadate Yesus kakuu keenya nuuf raawwate Galaa jirra biyya ormaa biyyi lafaa kunno morma Furin keenya nu yaadate Yesus kakuu keenya nuuf raawwate Masiarara Kristos tu nu dhufe Masiarara lubicha kakuhara Masiarara jireenya tu nu fife Masiarara hojuu fide waaqarra Masiarara Kristos tu nu dhufe Masiarara lubicha kakuhara